no. Ani eenyummaa dhuma isaa baruu barbaade bar. Eenyummaa sanii dhaan amanu beekna amma fakkeenyaaf ati hin deema yeroo itti kana kophaa kee akka deemtu sina jennu. Maa qaamanii miti bar kan hin bira dhaqu bilbilaan malee. Bu'uura bilbiluma sanii waa si bahuna fakkaatan agartu sira waan godhatu. Ta'u keetti guyyaa guutuu. Maal siin jedhe guyyaa? Waan asiin jedhe yoo ta'e jedhetillee yoo an kadhadhu nan kadhatinii naan jedha. Nama na cakkanu barbaada. Yoo inni arrabsee an loluu ni fedhu yookiin boniyyee miidhaa dabadhu naan jedha. Ekkasi guyyaa guutuu naan oole. Wallahi. Wallahi. Guyyaa kana guutuu akkasii nama. Maali jechuun ati isa wajjin hin dubbatin kaa inni bara jechuudha nu lamaan iyyuu nu ukkaamsuu fedha bar namichi. Yaa akkas fedhaa beektaa? Inni barsima fedhaa inni fakkaatte gara tokkoon beekte. Akkamsi fedheeru jettu? Nama duraan si jaalatu beekna fakkaate. Ani nama kana beeku eenyudha kan duraan natti ergame ilaa fakkiin boona muuma duraan na jaalatu yoo ta'e natti ergame malee nama akkanaa kana beeku. Gaafa walaa baaleen erge Rameeksi na ergeedhaa tureyyuu garuu amma anaanillee takkaallee wajjin haasofnee hin beeknu anillee ofirraa qabee dhugaa jirtu baasii jennaaniin amma anumaa safara boonii irraa fagaadhu homma takka hin gootuu fi minaamin naan jedhaa jira. Madda walaabuun eenyudha ijoollee akkamittiin galchare? Madda walaabuu miidiyaamu. Gastii walitti erganne baraanii fi aniif inni bari mana isaatiin jira galchuu hin danda'u kaan. Madda walaabuu si galchuu hin danda'u bara. Akkasii boonisha abshir yeroo hundaa si bira jira si jedhee ture waa hunda keessatti hojjaata. Fayyoo sineet koo ishi galatoome. Noo galatan barbaachisu malee kanaa ooluu ganaa walii qabu. Ati maal samoona kana naguma qabdaa garuu ati. Hin qabu nagaa nama yeroo fakkaata. Ishi laaf jiraadha wallahi warroonni abshirraan jirtanaaf galatooma hundi keessanii yoo ulfaadha ishee. Namni baay'een si cinaa jira bara ofii sodaataa jirta namni baay'een paartii dhibba keessaa 75 nama si cinaa fi ana cinaa dhaabataa jira. Walaabuu na galchi madda walaabuu akkamitti si galcha Rameeksas jira bara sirraan yoo si galchuu hin danda'u mana kan keetiin dhufuu hin dandeessu. Mana banadhu madda walaabuu. Mana banadhuuti yoo viidiyoo illee bahuu hin barbaanne suuraa wayirra kaadhuti kottu ishee. Yaa kottu madda walaabuu. Naa akkasii boontishaachin mataa ofirraa jala ishee. Jiraadha isheen boniyyee obsiin darba wallahi hundumtu garuu ijoollee Rameeks irraa goraabal. Rameeks koo miskiin. Rameeks irraa maal jiraatu? Ati uqqattee iyyuu samoona kana yaada kan kootti uqqisee. Inni kanneen malee kan dhume iyyuu ganaa dhumaa iyyuu osoo inni taate osoo hagan si dhagee kan kaleessa kiiloo meeqa kan nase beekee kaleessa yeroo takka sittee buusan irraa. Biyaansi kiiloo 3 kan nase. Kiiloo 3 kan nase. Saasan irraa iyyuu. Ilaalame dhuguma hin uqqanne innoo hin qarnasne mee ilaalame. Mee ilaalame. Jaalala keekis hin jedhamu. Namni kan jaalalli nama fedhe maaltu nama fixa qofa. Jaalalaanu yaada keessa jirtu kan. Kanatu bakka yaada waan baay'ee keessatti hin jiraanne sammuu sanitti malaan biraati. Leencaan kun leencaa ni beektaati leencaa tokko wallahi Rameeks si jaalladha. Leencaan asitti wal beekna gastii kiyya irratti. Gastii keetti wal beekna leencaan miskiina. Miskiina wallahi boniyyee koobsitaa guyyaa tokko hin darba wallahi. Leencaan miskiina. Hin darba wallahi wanni darbu hin jiru. Rameeks barani bara 2024 irraa kaasee aga 2025tti bakka chaalenjii hedduu tokko bakka chaalenjii dhuma keessan ture wallahi. Wanni inni martuun taraa beektaa. Waan amma keessa jirtu kana gaafa tare seenaa ta'ee dubbatama. Nagaa badee dhaabattee ilaaltu. Miira gammachuu wayitiin gaafa wal taanee fa'a anaafati boota guddaa wayii waliin genne. Tun seenaadha. Ijoollee teenne himnee fa'a waan akkanaa boniyyee naga nama qoramtee. Wallahi hin beekan jechuun ni jira. Ni darba jedheeti ni yaada gara. Ni darba turu malee amma. Duraan kophaa kee rakkachaa turte amma kun onas si bira jira. Macheef kophummaan akkasitti hin dhagahamne wanni si jedhu barbaadu bichaan. Waan itti rakkattee waan boodatti gaddi keessi waliin gaddaa gammachuu keessi waliin qoodamaa. Ekkasii yoo naachi malee kophaa hankee wanni taatu fakkaatu.
Sin kondo. Remix. Me wanni qabee dhiitaa baa godhanii. Tapha godhanii. Indee aanatu simachuu qaba. Wallah. Namoosisaa. Galatooma. Namoosisaanii. Maqaa keenyaaf hin taatu. Ishi bakka isaan dubbadhu dubbii dhiisii komentii dhiisii. Naa yaadaan namni baay'ee. Isaan Akka yeroo mara waa'ee kan kee qofaa isa hundee kan waan ta'eef. jawaree okay dhugaa keetii wallahi maamii koo galatoomi. Najiboo okay. Namni hunduu as jala Isaaniyyuu wallahi. nama abshiirsiin jedhu malee. Mee jechuudha. Yeroo tokko tokkollee na gorsaa ishee. Zimjitanii na arrabsuu qofa osoo hin taane na gorsaa okay. Gaafa na arrabsitan badii qoftu malee. Uummata na injifatu. Qoy hin dhufa. Hin dhufa qofa. Okay, rakkoon. Kun feetaa ta'e ni qabu. Malee? Hindi keessa nuu. Maqaa kun hin ta'u. Dhageessaanii yeroo tokko tokkollee gorsa naa qoodaa malee zimjettaniitu yeroo na arrabsitan. Bakka anillee akkasumatti badaa deema bara. Maa qabdaa barboonni yooma takka namni kuuwwan namni baay'een si cinaa jira. Nama dhugaan sammuu qabu kasii arrabsu tokko achana garreen. Mastawaatii keessa waan jira. Amin, amin, amin. Roon doa ina goota wallahi kan kuuwa. Akka hin deemne ni dhufa ishee. Rakkoon qabu. Boniyyee ati mucaa kan jabeessi ishee Baaltaazaar Shawaa jedha kun bakka jabri. Kan biloo qori Baaltaazaar hin ta'u. Baaltaazaar nu fayyadu baala. Daawit iyyatu na bira jira qoya. Rakkoon qabu. Duuba jaalala mabruuk jedhameera. Walii jina akkana waliin ta'anii haasa'uun. Leencaa. Okay, gara ta'u hin ta'u. Follow irraa qabna nama. Inna. Maa follow tolchee waati. Anaaf gammachuu guddaa waan guddaa nadha. Adda wallahi. Soosii fakkaatu gammachuun kiyya anaaf adda. Yeroo ammaa. Akkuma isin keessattuu kanaan akka duran ta'e wallahi akkana duran ta'e. Rakkoo isin keessattuu kanaan immoo gammachuun kanaa olii naan jiru. Saayiba maal taasisa? Eetan anaaf gammachuu guddaa. Kana taa'ee yeroo gaarii dabarsuun maal jechuudha? Meesii yeroo gaarii anaaf waan guddaa. Ni dhufa akka hin deemne namni takka illee. Deemi namni dandeemu si jala. Mo'achuu qabna ammoo. Wallahi mo'achuu qabna. Dafa. Namni deeme? No. Qabeessi. Inshallah. Deemani? Namaas deema ammoo. Namoosisni agoona tabtab dhistanii? Moo hin qabdu malee. Booni. Wallahi jeega. Garuu kolfaa kanallee hin amanne. Ishi bareedu koo. Naaf galatooma. Bareedu koo yaadiin jecha namaa siin sammuu kee biizii yookiin godhin. Ishi Naziir. Wallahi yeroo akkanatti baree yaada bilchaataa wayii yoon akkanitanii anillee bilchaachatiin deema. Garuu yaada namni namaan hin jenne wayii yeroo naaf kennitu yookaan yeroo na arrabsan yookaan yeroo waan tokko naan jettanii anillee miira keessa seenee waan biraa jechuutti deema. Waan biraa dubbachuu waan biraa. Inna yeroo kana boqonnaa wayiitu na dhagaame yeroo ati kolfitee taphattee namni baay'een bakka as jalatti yaada poozitiiva nuu kennan kana jecha das na jedhama. Bataam inni tola malee. Najib okay. Zamu ish galatuma. Tagoda. Mungkin kayaknya. Taaju galatuma. Gammachuun kiyyaa nama kana daloo kana qabee si bidee waan hunda keessi deebisee jedhe
wanni takka nuunaaf ni anaafati bakka asirrii kenna qofa to'ata malee gufuu tana qofa dura kaasuudha. Simoodhee haa Simoodhee Ashaangullitti maarra boojjiftan qofa. Sinqaxxaa No. Sinqaxxaa Isi yaadama kuma takka waan feete. kuma takka naa dibamtaa? 500 yoo si yaadama kuma takka yookiin 500. Raameeks riyaa lubbuun baay'ee si taarisiin jedhee riyaa lubbuu ati tuqin ishee ayyee Ko biloo amma jechuudha. Maarse gaafa inni aarsee biloo bulee kottu lafa. Ishee bakka abshir bulook jedhama. Kuma takka jechuudha. Kuma takka jedhee jira Raameeks waan barbaadaniin Kuma takka inni walii jira. Waan ajaa'ibaa wayi. Wallaahi faamiliin kiyya keessattuu qooyime. Amma bakka hawaasi adabuu barbaadaa beektaa? Sheer godha kuma takkatti kana qofa. Hin beekaa. Kuma takka jechuudha ilma namaa. Okay, thank you family galatooma hundi keessan iyyuu laa. Yoo niniif kuma takka wanni jettanii yoo niniif kuma takka naaf buttanii inni yoo mo'ame ni hin qaxxa. Waan isin naan jettanii ni isa qaxxaa jechuudha. Uummataan illee adabuu ni danda'a. Wallaahi. Ani fa'aa adabbii ajaa'ibaa kana adabuu barbaada hiriyaa lubbuu qooyyoonni keessa laalaa. Gaajii. Yaa baasee Martii. baasee ni jira. Martii. Taaptaap godhaa hundi keessanuu. Hundi keessanuu jechuun taaptaap godhaa. Waa wayii si adabuu barbaadaa beektaa? Meen wanta kun si adabuu wanta kana natti si adaba. Waan isin fedhii Waan ajaa'ibaa Niiraaf na bakka wala dabnaa. Yaa. Dhugaadha. Abdussee ati dhugaa kan kee jirti akkasuma. Maa abdussee maal jedha abdussee ammoo? Laa Abdussee san miti Abdussee biraati. Uummata taa godha. Bakka boonasiin banameera. Amma akkana. Boonas lamaan baay'isaa. Waan qabdan Hin banamne awwal. qoy hin banamne xiqqoo ishee banamuudhaaf garuu. Amma banamee jira. Banamee jira miti? No, ababaa lama Yaa qaba. amma banamee. Ababaa lama. Flower. Nama jijjiirama nama lama abaaboo lama naa kenna. Namni lama abaaboo lama. Agarsiisu illee ababaa lama kenna. Boonni yaada balu carramarraa carramarraa kana Amma boonastu namni biraa. lamaan baay'isaa amma jechuudha. Namni biraa. Nama wanta mucaan kun. Ada 500. Nunummaan asii goota ababaa tokko kennaa bakkaatti. Oh, isii tokko kennaare. Meesii. Oh my god. Nama tokko bichaa as jira. Ababaa tokko guutaa namni biraa. Nama dhibba lamaa. Ababaa lama amma kennee shaaree maatii. Oh galatoo. Nama lama dhabee hospitaalaa hin gubate. Nama dhibba lama keessa. Lama baay'isaa. Please. Kuma tokko na dabna jechuudha. Kuma tokko jedhee jira. Oromoo please. Ababaa lama naa kennaa naa koomitii ababaa lama naa barreessaa. Taajuu. Oromoo. Wallahi koomitii ababaa lama naa barreessaa. Ababaa lama naa kennaa jenna. Maala caafuu. Amma sin adabamti jechuudha. Jechuun kuma takka gahi kaa. Eegas qaxxaa 500 deemnee waan madda. Kuma takka naan geessisaa ijoollee. Kuma takka naan geessisaatiin inni daba. Hundi keessanuu. Kum takka jedhee barinni yoo kum takka wanni godhatte si adabamaa jedhe. Waan barbaadu maal godhan leettaan illee si adaba.